Maqaan koo Boontuu Tarrafaan jedhama. Kan irraa dhufe godina Walloo Kamiseerraati. Kan nuti dhugaa ba'uu dhufne gaafa maskaram bultii 27 gara lafa kanaa dhufne gastaawsii qabanne. Fulbaana bara meeqa? 2014. Tole. Kanaan dura daa'ima godhachuudhaaf baay'ee yaallee turre garuu milkoofne ala lama deebi'ee narraa ba'ee sababii kanaaf gara lafa kanaa raajii kadhachiifachuu dhufne gastaawsii qabanne. Gaafa gastaawsii qabannee raajiin nu kadhatanii waa sadii irratti nutti dubbatan waa sadii nutti dubbatan. Tole. Tokko afur deebi'ee dhala sirraa afur cingafaa kun cabeera daa'ima kaasuu guutanii mucaa dhiiraa baattanii dhuftu nuun jedhanii. Lammata immoo kiisii keessan qabadhaa kiisii keessan waaqayyo barakata sin eebbisa barakataan sin eebbisa nuun jedhanii. Sadaffaa immoo qilleensi ka'u jira garuu waaqayyo keessa sin dabarsaa nuun jedhan. Tole. Kana sadan keessa gaafa nuti gara biyyaatti kadhachiifannee gara biyyaatti deebinee gaafa fulbaana 23 waraana guddaa ka'e Walloo irratti konkoloolessa 23 waraana guddaa ka'e waraana sana keessatti namoonni baay'een nu dhiisanii baqatanii dubartoonni garaatti baatan sagalee dhukaasaa sodaatanii ulfirraa ba'ee daa'ima baatanii du'anii ani zayitii dibataa dibadheen gara mana keessan ciisee. Waaqayyo gooftaan Yesus Kiristoos naasuu sanarras nu dabarsee daa'ima kana harkatti nu baachisee gaafa gara hospitaalaa deemu zayitii dibataa dibadheen deeme daa'imni kee miilaan dhufee dhalachuu hin danda'u naan jedhe hospitaal. Kanaa booda zayitii dibataa dibadheen jira maqaa Yesus Kiristoosiin inni Kiristoos jedheen raawwata nan daa'ima nagaa baadhadheen gala jedheen murteesse opereeshinii si goona naan jedhanii alagaa qabsiisanii waan hundumaa bitanii. Kana gidduutti zayitii dibataa sanaan dhugee fasaashiin hin jiru tureen dhangala'ee daa'imni koo miilumaan dhalate. Galateeffadhaame Waaqayyoon galateeffadhaame. Dhalachuu hin danda'u inni dhamee inuma dhalate jechuudha. Miilumaan dhufee miilumaan dhalate doktariin mataan isaa akkamittiin maal dhugdee ibsaa badeennaan malee nuti opereeshinii si gochuuf jeeneetara kaasuu deemne akkamittiin dhufe mucaan naan jedhe ani hin beeku Yesuus hojjeteen jedheeni. Daa'imni kun dhalate daa'ima nagaa gaafa garaa koo keessaa bahu afanamaa irra waan tureef sagalee hin qabu ture. Isaan narraa fuudhanii fiiganii itti fiigee as naa kennaadheen zayitii dibataa shaanxaatti baadhadhee jira waan ta'eef maqaa Yesuusiin inni adda isaatti dibee na keessaa fuudhanii yeroo isaan siqanii maal dhanaan jedhani bakka fayyii nan jedhe kanaa booda daqiiqaa 15 booddee. Daqiiqaa 15 booddee daa'imni affanamee ture ofuma isaa iyyee arma oole nagaa naa ta'e jechuudha Kiristoos na baachise kaasuu guute kanaaf galateeffadhaa Waaqayyo. Naannoo isin turtan irratti dibata sana mana keessatti dibdan immoo maal gootan miliikita maaliitu ture mana keessan irraa? Inni lammataa yeroo waraanni ka'u anaaf intala Wallagga irraa dhufte tokko nu lamaan bichaatu magaalaa sana keessatti hafee namni nu dhiisee baqate. Kanaa booda zayitii dibataa fudhannee gibbii keenya zuuriyaatti rafrafnee daa'ima nurka jiran ittiin dibnee walitti hin dibnee anoros garaatti hin baadha ishiin daa'ima qabdi waan ta'eef daa'ima isheetti nan dibee biyyi hundumtuu baqatee wanti hundumtuu maabiraatiin hin jiru silkiin hin jiru wanti hundumtuu rakkisaa ture ji'a lama kana keessatti waraana guddaa gaggeeffame keessa Waaqni Israa'el manni nurratti dhahamee roottoon tokkittiin bakka 9 dhodhee mastaawutiin manaa daakamee barriin daakamee. Wanti hundumtuu ta'e nuun garuu mana gubate keessatti nu hambise Kiristoos. Galateeffadhaa Waaqayyoon galateeffadhaa. Anna sadaffaa kan dhugaa barbaadu gooftaa gaafa gara lafa kanaa dhufnu lafa bitannee liqii namaa 50,000 nurra jira ture. Raajiin kiisii keessan qabadhaa ameen eebbifamtu nuun jedhe kiisii keenya qabannee kadhannee. Kanaa booddee 50,000 sun akka nuti nurraa kaffalame anaaf gaaffiidha ammayyuu. Gooftaan Yesus Kiristoos 50,000 sana turtii ji'a 3 gidduutti nurraa kaffalee xumure. Liqaa namaa jechuudha. Liqaa namaa nurra jiru jechuudha. Galateeffadhaa fi malee kana leewwatu. Inni sadaffaa waa'ee dibataati zayitii dibataa lafa kanaa fuudhee deeme gaafa zayitii dibataa lafa kanaa fuudhee deemu lafa xiqqoon qaba ture. Biyyi 1,120 gurgure ismaanu kaadhee naan adidannaan immoo ashawaan lagas daka sanaan ammaarradhe cherchi sagantaan hin jiran ammaarradhee mangale guyyaa qidaameedha ammaarradhee shaanxaa kotti naqadhee deeme
ashawaa saada qadeen lafa kosan irratti naqee zayitii dibataa saas lafa irratti naqee maqaa Yesuus Kiristoosiin gatiin lafa kanaaf kennamee hin beekne waan haaraan naa kennamanaa fi ati 200 baasta lafa nanaadheen irratti raajee deeme. Kanaa booddee turtii ji'a 3 booddee dhufanii lafa keen gurgurtuu naan jedhe nan gurguraan jedhe meeqaa naan jedhe ani immoo 210 hin jedheen jedhe. 210 warra ollaa kee innumti guddaa itti gurguree 230 gurgurate immoo maal fiddaa maal haasoftaan an jedhe bakka kiyya 200 yoo fudhatte fudhadhan kanaa achitti dhiisi deemee haa taa'u hin jedhe amma dubartittiin narraa bitufte si'a guyyaa 3 dhufte aaran kana qannasu hin jedhe abboo lafa keessa nama rare waan isaa wallaaleette fudhadhu ka 200 kaffaliitii hin jedhe 200 sanatti lakkoofte naa laatte lafa sana fudhatte. Zayit kana malee zayitiin dibataa asii fuudhee deeme anaaf abbaa manaa koo bichaadha Kiristoosin kan waamu magaalaa sana keessa hin jiranii kiristaanaa musliima keessa jiraanna warra gibbirraa kireeffadhee taa'u musliimadha garuu daa'ima waggaa 2 hin dubbatu dhalatee waggaa 2 geera hin dubbatu ka'een dhaabatu hin nyaatu mangaagaan isaan socho'u daa'ima kana fiddeena bira keessee deemti nani maqaa Yesuus Kiristoosin qo'imee yoon dhoskeetti dibee rakkoon qabu inni nama naadheen daa'ima kanatti zayitii kana dudda isaatti dibee afaan isaa keessa buuseen maqaa Yesuus Kiristoos dhiiga walichaatiin daa'ima kana deeman immoo dhuga baatu keetti jedheen irratti kadhadhe. Dibatuma dibdeetti zayitii man dibe zayitii man si fudhadhee gale zayitii fayyinaan dudda isaatti dibe. Kanaa booda daa'imni sun ji'a 2 booda ka'ee deeme. Ka'ee deeme mucaan koo ka'ee deeme bar zayitii dibataatti sii dibee kunoo televizyiiniitti agarsiisee kan agartanii. Sinsabe amantii jijjiiruun barbaannee fi daa'ima kana baatanii teessu malee barin fayyaan kanuma zayitii isa kana itti dibee sagaafa waraanaan waan biseen jedheen zayitiin kun sammuu kun miilli isaa qurcaa'ee jiraati ciccitee miilla isaatis naa dibireette bakka amani fudhadhu malee siin dibe barra rakkina kan qabu qorichaadhe miilla isaatis nan dibee madaa wayiiti miilla isaarra jira yeroo sana miilla isaarraa sin badee daa'imni sun ka'ee deeme nyaata sin nyaate kanaaf Waaqayyoon nu galateeffadha. Maqaan mucaa kootii namoonni baay'een na biratti garaa keessatti daa'imni isaanii waan du'e isaanis waan miidhamaniif diinaraa sadee moggaasen. Diinaraa sette. Raafama sana kee waan dabarteef inni kun diinaraa isaa jettee jechuudha. Kan karaa biyya lafaas karaa afuura ammas raasee waan keessa ba'eef inni diinaraa sadee moggaase maqaasaa. Maqaan koo Taamiraatiin jedhama Kamiseerraan dhufe walda. Taamiraat eenyuuti? Taamiraat Biraanuu. Taamiraat mee haati manaa kee dubbatteetti baay'eesaa atillee waan ijoo waan itti dabaltu raafama ture keessatti kunoo dhala dhabuu keessa irratti waan ture mee dubbadhu. Yaa waan jiru hunduma isaatu ishiin dubbatteerti. Keessaa addatti wanta jechuu barbaadu waa'ee dibata as keessaa nuuf kennamee fudhannee galleeti. Yeroo haalumamma ishiin jetteen nageenyi naannoo nuti jiraannutti baay'ee rakkisaadha ture. Naannoo sana keessatti zayitii asii qabannee galle yeroo baanu yeroo gallu ji'a tokko turre sana keessatti zayitii qabannee deemna. Waanni biraa waanni tokko wanti qabatamu hin jiru moobaayilii qabachuu hin danda'amu. Akka namaa meeshaa addaan qabnu nuti zayitiidhumaan waan hundumaa nuu ta'ee gibbii zuuriyaa isaa dibannee ittiin baraaramuu dandeenye. Kan biraa naannoo keenya akkuma ishiin jette amantii biraadha kan jirani warri gibbii keenyaa hundumtuu fira qaban gara qabanitti baqatanii nuti baqachuus hin dandeenye garriidhaan nus hin jiru jennee manuma keessa teenye kan nama ajaa'ibu keessa kilaasii 3tu jira gibbiin nuti kireeffannee jirru jechuudha. Nuti isa jidduurra jirra garanaan kan abbaa gibbiiti garanaan mucayyoo ishii nu faana jirtamma jenneedha. Jidduu sanatti foonaa walakkaa irratti diirooniin kan bu'ee jechuudha. Yeroo sana nuti mana cufannee gadis ba'uu hin dandeenye ciciisaa jirra. Manni hundumtuun jijjigee keenya maskootii qofatu rukutame. Garuu kan warra gibbii keenyaan garana jiranii mannichi tokkuma namne mana keessa kan jiru hiiqaan hundumtuu jarkaanni tokko manatti namne durate akka mana sana rukute too mana keenya keessatti rukute nu hin hafnu ture. Waaqayyoon zayitiin maskootii irra keenye zayitiin maskootii irra keenye sun lafa rukute lafumaan dhoofne achuma jira jechuudha zayitiin maskootii fuuldura keenya maskootii irra lafaan dhoofne. Akkuma meeshaa waraanaatti itti fayyadamtanii jechuudha. Akkuma meeshaa waraanaatti itti fayyadamne maskootii irra keenye maskootii dhumarra ture yeroo baanee ilaallu gibbiin nu taanee jiru hundumti isaatu hin jiru abbaan gibbii baqatee torbee ga'ee yeroo dhufu
asitti kan bu'e karaa mana keenyaatiin kan rukutame garuu isa kan abbaa gibbiiti. Isinuu asumatti iyyuu waan addaatu hojjetame isin kan keessan kun akkamiin hafe anaaf raajiidha jedhee nu ajaa'ibsifate jechuudha. Namoonni dhufan illee keenya balballi hin cufamne deebinee keessuma teenye kan isaanii jarkaaniin achi keessa jiru tokkoyyuu namni uratee iddoo torbatti kan urate mashiin jette jarkaana kan isaaniiti. Keenya maskootii qofan lafa dha'e malee waan tokko hin taane achi keessaa baanee namoonni deebi'anii mucayyoon ishiin gibbii keenya jirtullee isa dhumaarratti ijoolleen natti iyyite ani taa'uu hin danda'u gaa jettee mucaa ishee fudhattee caakkaa dhumatti baqattee isaan du'aniiru reeffuma isaanii kaamna jedhaniiti abbaa manaa ishii faana boo'aati kan gibbii keenya seenan. Yeroo seenan nuti nagaa qabna indoo isintu nurra rakkate jennee gaditti baane ajaa'ibsiifatanii namoonni naannoo sanaa dhufanii asitti bu'ee dirooniin asitti bu'ee mannumti kun akkamiin hafee manni kun akkas ta'e isa jedhu namaaf gaafii ta'e haala kanaan waaqayyoon hundumaa nu oolchee haaluma ishiin jetteen immoo idaa nurra jiru hundumayyuu nurraa kaffalee mucaa kana fakkaatus immoo kaasuu nu guchisee inni har'aan nu ga'eef nu galateeffadhaa galata guddaa nurraa qaban jedhan. Meegaa namootaaf dhaamsa maal qabda dhumarratti namoota rakkoof haala adda addaa kee jiran akka kana raafamaa jiraniif dhaamsa maal qabda? Ani namoonni rakkina akka keenyaa kana yoo jiraatanii jiru namoonni baay'een itti fayyadamuu hin dandeenye malee jechuudha. Kanaaf zayitii as keessa jiruun mana waaqayyootti deddeebi'amee wanti hin taa'amne hin jiru rakkoon hundumtuu hin furata rakkinni jiru hundumtuu jala darbuu danda'ama. Kanaaf zayitii as keessa jirutti mana kana zayitii jirutti fayyadamne mana waaqayyootti deddeebine haala waaqayyoon jedheen ho fayyadamne hundumtuu in danda'ama jechuun barbaada. Haala kanaan hundumtuu nurraa ilaalanii akka fayyina kana fudhatan jechuun barbaada. Mee waaqayyoon galateeffadhaa fi isa rakkina gadda kee dabarsa.